iccitii kana naafisi qofaatu beeka waan kana malan itti baafadhu jiraa jeen malli sammaali ilmi isaa ummanni muslimaa booji'ee jira mala tokkoon qaba ilma khiyyaatu isaan bira jira akka nama ilma khiyya baafatu dhaqeetiin achi booda mala baasee isa ajjeesellee an dhabamu jeen akkas jechuu isaati barama annin deebi'aa miti bar isa ajjeeseetumaan axfitoota fi ni beeytanii ajjeef silaas kaayoo nabi ajjeese akka yaada isaatti ani isa yoon ajjeese nan dhiisanii ni beeka bar tanaaf bar ilmaan kiyya irratti sodaadhaa jeen abshir jeeni mire akkasitti walii galan kanarra walii galan ati ilmaan kiyya naana faqi deeyni narra jiru narraa kafali ani immoo dhaqeetiin hafuura isin baafachiisaa jeen kanarra walii galanii kaan akkasitti Umeer ibn Wahab sayfii qopheeffatee summii dibee summii itti godhee summii callama godhu jiraame summii san itti dibatee ka'ee gama Madiinaatti qaceelee jechuudha. Akkasitti Madiinaa ni gahee gizee Madiinaa gahee nabiin faan alayhi salaatu wassalaam gammachuu keessa jiranii sahaabaa wajjin jiranii isaan immoo faallaa ummata mushrikaatiin gammachuudha kaasanii haasoo jiran guyya sanbar akkana taane abaluunis ka khaanis ni khaasaa mire khaasu jiran sanii isaanumaa kana jidduu jiru Umeer ibn Wahab kun Madiinaa galee Madiinaa rasuula ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam masjida nabii isumaa gaalasa sayfii kana rarraafatee jira la sayfii silaa namni akkana deemaa nimi tolfatee inni immoo akka ajjeesuuf tolutti tolfatee deemu jiraan Umar achuma arkeetuma namni tokko bar namo ijarraa beeku jira achi arkeetuma هذا الكلب عدو الله أبوه نولا العدو ربي افتيرتي قربان كن أروانا قياف افنيجي صحابانا قربان كن ما جاء إلا لشر حمتو راف ملي وان افنيجي صحابة دبتيجو أكست نبي عليه الصلاة والسلام الرسينو هيما قافتي نبي عليه الصلاة والسلام حاسينو جين بقولا متمره نبي خوان افيفس نبي خنابين درو ربين سبحانه وتعالى وحي غوريجر غافسن جرى لمن قفاچ جرامي صدفان ثاني الله وان انسان حاسون غوتو درو نبي غيرت وحيين نبي نبيخ سينس ساجين صدات عمر ني صدات ابو جين صحابادا ابو دقاتي نبي عليه الصلاه والسلام دبسا قربان كن شري دافقفه akka inni seenne deemaati nabii dubbisaa jeen dhufanii nabii dubbisan isa Umar seensisi jeen akkasitti Umar sayfii tolfatee Umariska yoo waate hejee sayfii isaa tolfatee khottu seeni jee nabii bira fide way bira haare chumata akkasitti nabiin alayhi salaatu wassalaam yaa Umeer jeen مالتو ماسي في ديجين جنان أمير والله وان براتي في الأفني جئت لهذا الأسير أبو المخيات اسم برجرة بوجتني هركاك أبدني الممخية خنام في داباس وفي وان فيتني سني خنيتين المخيان هركابا فتشو وفي إسا خيست خيرنا افتولاجين قاريتنا يا دا جنان نبي عليه الصلاة والسلام ديبي يا أمير دبو سيفين تمالي جين سيفي تولفتي ديمامري سيفين هالا خنان ديم تنكونو مالي جنان أبود إيسي جين سيفين تن سلا قويا فايداك أبدو فايدا نرغني جين قويا لولا بدري تتمري قويا سلا فايداك أبدو فايدا نرغني ربي سيهافو كسو تسيفي تنت إيسي جين يا أمير جين نبي عليه الصلاة والسلام dhugaa dubbad maaltu si fidee wallahi waan kana malee waan biraa nan finneennan yaa Umeer jeen siifi Safwaan ibn Umayyaadha hijirii Ismaa'il bira jechuun teessanii Safwaan ibn Umayyaadha ummata kana booda jireenyi nuuf hin taane gizeeju ati dhugaadha
osoo deeyniin narra jiraachuu baate jettee ahdii walii galtanii achi kaateen dhufnee jennaan rifate gizuma san osoo waan biraan dubbatin ashhadu annaka rasuulallah jedhe ashhadu annaka rasuulullah wallaahi ragaan bahaati ergamaa rabbiiti jedhe dhugatti gaafa duraa waahyiin dhuftee si kijibsiifne waan kana namni tokko nu biran turre jedhe naafi safwaan malee namni biraa tokko illeen hin turre waan kana iccitii kana warri hijaahun beeku jedhe naafi safwaan malee dhugatti waan kanaan kasi fiduu danda'u allaha tokko qofa jedhe achumatti shahaadaa qabate jechuudha shahaadaa qabannaan amma umarfaan kaa duraan waan biraa seeniimi umarfaan ulii sahaabaan gammaddee akkasitti umeer ibnu wahab obboleessan keessa nabiin alayhi salaatu wassalaam obboleessa keessan kana barsiisa diin barsiisa hin galle jechuun innis xiqqoo achi taa'ee waan baratu baratee hanga sanii jaan safwaan ibnu umayyaadhaa warra makkaa walii qabee jaan abshiraa jaan ittiin himu icciti dhaame abshiraa xiqqoo booda bar gammachuu ni dhageessanii numa jaan guyyu eeganaa naggaadee biyya sanii galtu aboo madiinaa keessatti maal informeeshina maaltu jira jaan informeeshina barbaadu jira mireenni waan haasoon giseetti haasoon tiyyan harkanne jeetuma deebi'a borumtaas osuma akkasitti jiru guyyaa kaan maal haa dhaga'u bar umeer ibnu wahab bar islaamuwee waan ju dhageenyaan wallaahi je an ilmaan saatis ulii booda duraan baay'ilama qabanii mire ilmaan saatis naan hin ga'u deeniin saatis naan hin geessu jee harkarraa fudhate haasawa kanaan jechuu umeer ibnu wahab numaa'u jaan achitti baratee maal jee as deebi'ee nama hedduu islaamummaa nama hedduutiif sababa ta'e wujaan jechuu umeer ibnu wahab kun kanaaf maali injifannoo badri booda namni tokko lakkuma guddachaa deemuuni haasinniinis itti baay'achaa deemu islaamummaa fi ummanni muslimaa haasinni isaanii arraa miti gaafa nabi alayhi salaatu wassalaam irraa kaasee hanga guyyaa qiyaamaatti irraan dhaabbatu garuu isaan dararuu hin danda'u isaan fayyada malee amma umeer ibnu wahab ni darare moo ni fayyada islaamummaa umeer ibnu wahab kun bar islaamoyeeti deebi'ee warra makkaatiif islaamoodhaaf sababa ta'e jechuudha yeroo hunda namni si hassadu siif sababa gaarii taha malee si miidhuu hin danda'u jechuudha akka shayni kalee fakkeenya kaasetti boolla namni qote eenyu seen boolla ati namaaf qote eenyu seen sumaatu seen namtichi san numa fayyadame jechuudha kanaaf lakkuma injifannoon ummata muslimaatii fi tokkummaan ummata muslimaa dabalaa deemuuni haasinniinis heddummaachaa deemu alaa fi keessaan jechuudha achi booda umeer dubbiin umeer eegaa kana dhumte booda yahudaan lafaa kaate yahudaan madiinaa keessa jirtu yahudaa gosa sadii jiru yahudaa bani nadir jaanii qureeyzaa jaanii bani qaynuqaa jaanii jiran jechuudha yahudaan sadeen kun yahudaa sadeen kanarraa bani qaynuqaa warri jaamu kun warra jidduu madiinaa keessa jiran warra ammaas humnaan yahudaa biraarra akkaan jajjabooti maaliif jennaan waraanaas sirri beekan meeshaa waraanaas warri hojjetu isaan ture jechuudha warri kun suutaan dhuunfaadhaan jama'aadhaan shira yaaduu jalqaban dhuunfaadhaan haaris ibnu namticha sheeticha guddaa warra isaanii shaas ibnu qees warra jaamu gurbaa jaamu tokkootutu gurbaan kun eega injifannoo madiinaa dhagee booda hirribni isa fudhachuu dide sanii halkanii guyyaa mala yaaduu jalqabe ummata kana akkamittiin adda baasa akka injifatan akkamiin isaan godhuu danda'a waan juhu yaada baafatee waan tokkorra ga'e ummata muslimaa kaniin facaasuu danda'u yoon tokkummaa isaanii dhorke qofa je yoon tokkummaa isaanii adda facaase isaanuu ni faca'an je maaliif jennaan ummanni muslimaa yoo tokko ta'e yoo tokkummaan isaan jidduu jiraate adawwiin feete isaan injifachuu hin dandeessu lakkoo isaan heddummaatanis jechuudha ummanni salafa dabre
namkum kudha shaniitu namkum kun dhibba lama injifachaa ture jechuudha tokkummaa waan qabaniif jecha sanii yaada kanarra ga'e tokkummaa isaanii facaasuun qaba jee yeroo eeggatee guyya tokko ummata ansaaraa warra gosa khazrajii fi Aws jaamuu jira ummanni kun amma dhibbaa ol wallole osoo nabiin alayhi salaatu wassalaam amantii islaamaatiin hin dhufin dura adawwii jajjaba turan ummata waggaa dhibbaa ol warra wallole jechuudha islaamummaan dhuftee garuu tokko isaan goote guyya tokko isaanii wali qabamee taa'u arke jechuudha isaanii wali qabamee taa'u agarraan carraa ammaan fayyadamuu qabaa jee ka'ee naannoo san dhaqee gurbaa tokko fudhateet dhaqee dhaqiitii haasoo isaanii dhaggeeffadhuutii isaan gammachuu jiran gammachuu waa'ee badri kaasanii haasoo jiran dhaqiitii waa'ee waan duraaniitti kaasii ibidda jidduutti kaasii jee akkasitti gurbaan dhaqee dardartichi shaas kun isa ergee dhaqee jidduu ta'a hanga isaan haasoonii eeggatee achi booda dubbii takka kaase abaluu caalaa abaluun gaafa akkanaa warri Aws akkanaa warri Khazraj akkanaa waan jiru jechuudha shayxaanni kun hamaadha namaanis nama seena min sharri alwaswaas alkhannaasi bar namninis bar shayxaana numa qaba amma adeemsa keessatti achumatti falmiin dhufe bar nuti akkana